أشياء كامتي يعني أقوم ما فيها وني العمل شيء ما نقب بس ما نقول اوكي قاشتي اتي صوت باي مي فيديو ناس باي Kakak tu deh, mat. اي ما عندي لازم أي كذا لا ما كشتي Ini kasti malee dubartii biraa hin barbaadu natti ajeessu haa jedhu maqaa kiyya dha'e. Isii malee isiin taami waliyyuu hin beektani. انا أنا كشتي ايه مالي رجاجة تنقل وان كان ايزي مالي دوارتي كرونات في حاجة garuu jalqaba بيننا jalqaba lafaate intalli kee hunka katti isa malee natti انت يا ابو كله ده ويتين في سيرين كهات ayyetti kufi ayyan akka duudaa taatullee انا na kakatti سيدا انا يول قلتي غرغرو Duudaa yoo na bira dhufte ilaaltamaaf kakadhaa asirratti. نبوتي ده انا kakachisa جيني جتا yoo ani jetta yoo ani isii malee tabiraa qashtii malee dubartii biroo laale ayyee qashittii malee dubartii biroo laale hin laala garuu laalan dalagu malee hin dalagu hojiitti ni maal laalu akka tirsuu laalaa hiraadha dalagaa hin dalagu malee ilaalaa jechuun ijaaree arga kaa'atte hojiitti hin jijjiiruu laalee hojiitti hin jijjiiruu jedhee bara qashtii malee hojiitti hin jijjiiru. okay qashtii yoo an qashtii malee dubartii biraa ijaan laale rabbiin dubartii biroo natti haa ajeessu Yoo an qashtii malee dubartii biroo laale natti ajeessu hundumaayyuu kamaan kula laalaa yoo an si jammari laalu maa hojjetan sana caala mucaa mataan fi dhaabuu feetamu eenyu midhiqa eenyu dukkaa'e amallatte qashti deemsa ونقلتي قايتي ملي داكا يرو أما ولا قد وانو في مدينة لكن نمي دقيقة ومراسة akkasii namni dhibba shanii jala jirtan kun yaada faate daqiiqaa shaniif beesisi ummanni kun guutuun gartee akka gara kiyya dhufee biyyaa fi biyya alaa keessatti illee waan gartee gorsaa bashaa gorsaa aadaa ammayyaa ittiin nama gargaaruu fi keessattuu ijoollee Suudi Arabiyaa hedduu si hordofaa jala jirti. Waan kamiyyuu ta'ee dhibee kamiyyuu ta'ee na biratti dawaa argachuu danda'an dhibee gorsaa bashaa jechuudha gorsaa aadaa ammayyaa biyya keenya kana akkasi lakkoofsa kiyya immoo forfaayila jala argattanii akkasi doktorri keessanillee carraa filannootiin mucayyoo takka miliixee harka isaa galtee jirti akkasi. koy deebisaa intala keessanitti abdattanii fiddanii jalqaba maal taate ديبيتي قد ديبيتي maal silaa namni gaafa heerumeetii jedheef gaafa akkana bultii keessa seene viidiyoo namaa babbadaaf suura namaa babbata gadi bayaasanii jecha ganna baasan jettee militte moo maal nagamu jettee nagaa Silkiin narra bu'e, silkiin narra bu'e. Dalagaan narra bu'e. Akka qashtii nanaaf jecha miliin ni beekaa baran qashtii as bayiiti mucaa kana waa dafeen yalla dafi kakadhu kakachiisi akkuma isa kakachiifte saaraan tun maal jedha kana jettee yaa rabbi qashtii tana Saudi Arabiyaa fidinii ergadhaa jette bayya kana cilfaa mana diriidha kakadhu ati yoo ani isa malee jetta dhiira biraa laale Ayyee. dhiirri biraa Mana hundi dhiira biraa laale. yoo isa malee dhiira biraa laale dhiira biraa yoon abdii culullee malee dhiira biraa laalaa jechuudha yoo abdii jirullee malee dhiira biraa laale rabbiin natti haa jeessu dhiira biroo Yoo abdii malee dhiira biraa ijati yaalaale dhiira biraa rabbi natti haa jeessu. akka funyaan sareetin na haali gideessu Akka funyaan akka saree dubrummaa taa'ee qabdullee naa kakattu akka dubrummaa qabdullee naa kakattu. maal adda wada durbummaa adda gootaate تربما أنا لكوس نيكالا مال قوتا يتا بجد ati qabda inni qaba. sanii miti ati qabdaa durbummaa Duudhaan takkan ta'e. duubaadha ما دكتور akkas taanaan ati mana yaalaa dhaquuti barbaachisaa iyyuu intala keessaniif hin ta'u yoo akkas ta'e intala keessaniif hin ta'u kun isa iyyuu duraan maal jedhee namni kun hin soba maaliifini durbi na bira geessee kalcha hin qabdu jedhe akkamiin bare duudaa ta'e Amma malagaa amma si jammar isaa barte isaa jammar rafaa ta'e kariyaa lakkoon qabu amma dhiirri fakkeenyaa fi diqqeen namarraa waa balleessaa deema an diqqeen fakkeenyaa amma diqqeen narraa waa balleessaa deema waan ta'eef durummaan dhiiraan gaafatamu.
garuu ka shamarran gaafatan. Maaf nan qaba jettanii. Durbummaan dhiiraan gaafatamu kan shamarraan gaafatama eenyu jedhu. Kamoo zala maal Doktora jedhe kaan doktora. tokko moo maal jette beektaa zala obboleessa dhiiga obboleetti kee dhangalaatu bibbiiqiti. Waraana kan jiranii bara soolaleeti waan lolaa fi garuu jeeti. Waraana kan jiran bareedduu koo amshii fi yaadini. Haya yaada bareedaadha isin lachuu walii taataniirtanii wanni wal gaafatta yoo jiraatte wal gaafadhaati. Asumaan dubbii gabaabsineetiin gara yaada tokko tokkootitti ceena. Anamma inni tokkoffaan biyyattiin taatee jirti durallee ni beekaa nama gaariidha nama amala qabu namummaa isiillee kabajaa isiillee ni beekaa naa taatee jirti akkasuma immoo doktorummaa xiyya kanallee ni beekti garuu doktorummaa osoo hin taane fikirii fuudhaa jira fi jaalalaa fi isiillee natti dabalamaa jirti waan ta'eef bareechee isinii keessummeessee isinii tasgabbeessee jaalalaan wajji jiraadha isiillee kana ni beekti. Akkasii warra jala jirtanillee hagammaa namni 500 keessaa nama 70 fooloo doktora godhe jechuun na biratti waan akkasii walumaa galatti congratulation isiniin jedha rabbiin bultii gaarii isiniif haa godhu walitti rabbiin isin haa qabu galatooma thank you isiniin jedha asumaan qashtiidhaa fi abdiidha akka keessaa walii galtan ammoo abdiin qaba kanatti aansuudhaanii gara qonna gariititti yoo deddeebineetiin jenne warroonni Saudi Arabiyaa keessas jirtanis ta'ee akkasuma warroonni biyya jirtan jechuudha maatiin keenya nutu biyyoota garaagaraa jira malee maatiin keenya kan jiru biyya keessa jira maatiin keenya gatii biyya keessa jiruu fi kan dhibee sukkaaraa qabantu jiranii kintaarotii qabantu jiranii hadhooftuu qabantu jiranii dhibee garaagaraa warra qabantu jiranii gatii kana ta'eef dhibee kana mana yaalaa dhaqanii warroota yaalachuu hin dandeenye kan qarshiitti eeggatan sani. Akkasii namni dhibba jaha kun dafa fooloo godhaa dhiina yaala. Akkasii dawaa qallee ni qabda. Anna dhagaa daqiiqaa lama daqiiqaa takkitti yookaan dawaa kamiyyuu ta'e na bira argachuu dandeettan kamiyyuu ta'e waan dhibee sukkaaraan ta'een jechuudha biyyaa fi biyya alaa keessatti illee bakka feetanitti argachuu dandeettan. Kanaaf foolfaayila kee gadhuutanii lakkoofsa kee fuutanii qoricha wanti hin jirre hin jiru na bira. Kanaaf fooloo kee lakkoofsa kee foolfaayila kee argattan. Osoo warra fooloo na godhe amma mungkin nama 340 ooluu danda'a. Irra caalaa lakkoofsa kee jalaa fudhaa na dubbisa. Warri dubrummaa deeffatu barbaaddan illee rakkoo hin qabu. Akkasii inshaallah isinii deebisa. Akkasii dafa namni 500 kun dafa. Dafa namni 500 kun dafa. Warri Kaatar jirtan biyyoota Arabaa ni geessi taate. Abdi. Bakka hunda ni geessa bakka hunda. Kaatar, Dubaay, Kuwait. Abdi. Yaa qorichi aadaalee gaariidha. Jechuun eessaa walitti qabata biyyumaa sun irra jiramoo biyyarraa? Biyyarraa dhufa amma biyyatti qaamaan dhaqanii yaalamamaatiin isaanii qaamaan nama kamii fakkeenya amma namoota sila dhibeen isaanii isaan miitee lafatti galchitee algarraa wallaahi nama meeqatu algaan dhaqee yaadatti buusaa waan garaagaraa agarsiisa beektaa akka waan namni yookaan waa itti dalagee rakkinni garaagaraa jedhee yaada garuu ammoo yoo mana fakkeenyaaf ogeessa bira dhaqee jedhee akkaataa isa dhukkubu yoo itti himatee jedhee furmaata argata maaliif dhibee ofii beekee haala saniin of yaaluu yaalii godha namni ogeessa bira dhaqee barra furmaata argata akka mana yaalaatitti furmaata dhabee hundatu ay dhufee furmaata argata. Ijoollee meeqaa amma ijoollee nama 5 tana bira jira wallaahi ijoolleen gurfaa tana keessa jechuudha. Ani bakkee namni itti yaalamu keessa jira gurfaan ammoo mana Arabaa keessatti mana kiraa biyya keessa hatta naga biyya faranjiitti argina xiqqoo poostatu xiqqoo haalli sirraa godhame malee waan akka wanni kana ni qaban amma jechuudha ni fattashanii deemuu hin danda'amu. Kakaalee ni qabda kakaalee ni qaba. Kanaaf keessaan na qunnamtanii harafaa ta'e itti murattanii galina inshaallah waan gartee furmaata ta'u furmaata isinii godhuu danda'an waan furmaata hin taane biyya deebitanii yaalamta. Kanaaf fooloo na godha irra caalaa lakkoofsa kiyya kurfaa'ila jalaa fudhaa haalaan jedha waan isinii furmaata ta'uu danda'u yoo ta'e isinii ta'a waan hin beekne ammoo hin beeka isiniin jedhu waan beeku ammoo haala gorsaan isiniin jedha dhugaa dubbachuuf waan uummata fayyadee ni beeku waan namni itti fayyee ni beeku hin beeka taanaan hin beeku taanaan illee isiniin kijibu waan dhibbaan dhibbatti jechuudha.
Kana waan ta'eef waan hawaasa kiyyanii fayyada. Hawaasni kiyya kun furmaata ittiin argata. Hawaasni kiyya kun gartee itti fayyadamee fayyaa ofii tana ittiin tajaajilamuu danda'a. Jireenya ittiin jiraachuu danda'a. Rabbii gaditti malee rabbii wanti kamuu rabbii gadi dalagama. Sababa isinii ta'a furmaata isinii ta'a inshaallah rabbii gaditti namoonni keessattuu as teettee maatii kee biyyatti yaalachuu jechuun waan guddaadha. Qaamaan dhaqanii yaalaman nama yoo biyyaa qabaatte akkasuma kalaas waan danda'amu bira dhaabatta achi booda kalaas furmaata argachuu danda'a. Warroonni eessa jirta jedhan ani Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad jira. Magaalaa Riyaad keessa jira. Dawaan bakka isin jirtanitti isin ergama namni ammoo sirriitti dhukkubsatee jedhamu dhufee illee yaalamuu danda'a. Ijoollee nama hedduun na bira jira waan ta'eef akkasii yaada isin dheeressee jira. Aroonni kiyyaaf qaqashtiiti waan ta'eef namni 300 fooloo fudhee jira galatooma. Irra caala fooloo osoo hin taane lakkoofsa kiyya fudhana dubbisa. Akkasii rafaa ta'e galatooma. No, ijoolleen tiyya waan akkasiidhatti onnoodha. Kanaaf gaas ilamee wanni tokko wanni isin beekuu qabdanii dhibeen sun yoo ta'uu dhabe hoo yoo nyaatanii du'e hoo warri jettanii sammuun keessan taftee keessan ta'artutu jira. Dhibee doktorri seeraa yaalee laaboraatoorii namaa kennullee akka rabbiin itti sii qajeelte yaalamta malee ka dhibee san qoricha san fuudhee galeetiin qoricha san nyaatee faayidaa dhabee fi qorichi suni deemee kabiraa nyaataaru jira. Wanni isin beekuu qabdanii jechuudha asirratti jechuudha. Waan kana wanni isin beekuu qabdan. Waan takka rabbiin sababaa sii godha. Meebi dhibeen isaa kun dhibba keessaa dhibbatti isin yaalee isin qulqulleessan jedhu anis. Garuu rabbiin sababaa isinii godhuu danda'a. Fakkeenyaaf dhukkubni kintaarotiidha. Yoo mullaaciin tuqanii operaasyoonii ta'anii dhibee gara kaansariitti jijjiiramuu danda'a. Rabbiin nama haa wanna jedhu. Ammas waggaa 2 booda deebi'ee marguu danda'a. Deebi'ee namatti dhaluu danda'a. Dhibee sirraa siquu miti. Garuu gaafa qoricha aadaatiin yookaan ammoo qoricha wannootiin fayyadamteetiin jette qoricha wannootiin naannootiin fayyadamtee sirraa baduu danda'a jechuudha. Nabseen isaatuyyuu achiin jechuudha. Fakkeenyaaf dhibee kintaarotii jechuudha. Asmiillee akkasuma jechuudha. Gatii kana ta'eefi waan kana rabbiin sababaa isinii godhuu danda'a. Wanni kun jira itti fayyadama. Ollaan irraas ta'ee biyya keessaas jechaafi malee isin fayyisaa miti. Meebi haakimii shaashamannee dhaqee hagan nama hagamtu dadhabee hawaasa taree jira. Abbaalee dhaqee baalee dadhabee ka dodola dhufeeru jira. Dodola dadhabee ka baalee dhaqeeru jira jechuudha. Wanni kun rabbiin akka isinii qajeelchetti. Kanaafuu sammuu keessan taftiisha hin godhina isiniin jechumaa fi jechuun maal jechuu barbaada? Gaafadhu kadoo gaafadhu. Ani waa'ee dhukkuba sukkaaraa kanarraa haadha kootu dhukkuba sukkaaraatiin baay'ee rakkataara. Waa'ee isaa irraa maal gochuu qabaa jechuu barbaade. Obboleetti xiyya maali beektaa? Dhibee sukkaaraa dhibbatti balleessuu hin dandeenyu. Garuu hir'isuu balansiisaa gadi hir'isuu ni danda'ama. Garuu hin badu dhibeen sukkaaraa mana yaalaa fiitee deemte hin badu. Mana yaalaa baduu odoo hin taane amma yeroo tokko yeroo 400 dhaqu jira 400 yeroo san immoo gulukoosii malee gadi deemu. Akka kanan taane maal gochuu qabaadha. Maali garbuudha moo maali wanta garbuudha tuquransuudhaadha garbuudha tuquransuudhaadha wanni biroo hoo maalinni namichi wayii kan bira hojjedhu akkasi fayyee ture waan san addaan qoricha beektaa qoricha jijjiiranii fi duraan gara shaashamannee kana deemti turte amma bakka dadhabdee asan lamatti deddeebiti garuu ol kaa beektaa yeroo tokko baay'ee ol kaa isa gaddeen waan seen jedhu oromtutti wanta godhe na dubbise jedhi ila abdi ila waan takka dubbachuu ka barbaadu waan fi maal si fakkaatte waan daqiiqaa takka irratti rabbiin inshaallah haadha oromtitti arsii rabbiin si haa fayyisu rabbiin irraa si haa fuudhu carraa kanaan ammootu ani waan itti argee jechuu barbaadeeti waa'ee abdi jechuudha abdi jedhullee mucaa wayiitu dhibee hoolaa wayiitu jira maqaa isaa wallaalee baltiyyaa ammoo maal jedhama as keessa jira hoolaa irra mucaa wayii miskiina'ee dagatamettu qorsa isaan irraa fudhatee nama lamaan hojjetan baltiyyaa ammoo maali jedhama wayiitu jira mucaan miskiina'ee bakka irraa sabbara wayiitu fayyee ta'e arge kan immoo wanti ragaa waan biraa osoo hin taane kana qofa hin beeka irraa kanaafuu akkuma waan ofii jette
ربي نرنا ما قبل فكينيا دبيتك بدا كنيدي تكوفرت تقص تكوفرت يوشا كوفرت إنه مثلا ساتر كوبا ستي يو أمو يا رب رنا قبل جدة فكينيا بيجي أنت فيوني رندي توان تادي نموني شكين تديم تنشكير عن ديمنا نمني شكين تديم ربي نرتسني أكبر ربي ورا فيا أبلي ربي نسانا فيسو هذا رمتي اللي ربي نراهو أكن جيتو بربادا عندك هنا ربي نسنا فيس ربي آمين آمين والله قالوا نمكي تقون وبرتي تقرم سودا لا في هدايا ريش ركمني هدايا شقودا تقرم سودا لا غربود أنا اتفقاته I think غربودا Qorsa immoo nyaatti qorsa kana fayyadamti yeroo baay'een ta'u garuu immoo wama inni irraa ka'ullee hin beeku beektaa yaa garbuudha halkan ganama baxaabatee bulchee ka'eetiin ganama laal hadhaayaa isaa kana dhuga yeroo hunda hadhaayaa isaa kana ji'a tokko qofa dhugee namichi sun achumaan nagaan lube dhibeen sukkaara namicha sanii sukkaara baay'ee ol kaayyuu maatiin akka malee sodaataa ture lamuu godhaatti amma beektaa numti illee bakka galgala meeqa ta'e jedhu malee hin bulu sukkaarri meeqa bakka baay'ee nama yaaddeessa. Wanuma yaa akkasitti furmaata argatanii rabbiin furmaatatti si haa godhu wallaahi. Amiin 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 hayyee keessaa si dubbisa. Mee hundaafuu keessaan dubbisiiti keessaa wal qunnama dubbatu. Tole hayyee bakka inshaallah wal argina yoo bakka anillee garantii ni deema. Haaya ashi qaaliiti ashi. Nagaa alhamdulillah Samira. Tole Anjalaa bayaa bakka hayyee galatoomi. Namatti rukumni reek wallahi rukumni reek ajilbii binna ofi jira bar nama ijoollee reek amma fakkeenya nama hedduu jira. Wallahi akkanatti duuda kana qabee luka kana qabee namni nokkola bar maal taate lafa deemuun nan Madudda qabu jilba qabu fi galiidha. Ofii beeku dhabdamma. Baltiyaa jedhamee qophate. Sanu fi beeku dhabdamma gaafa wannoo fidde jette Muhammad Arabu Masraa nagamaan biyya galuudha. Waa'ee dhibee wayiin si gaafadha ka biraa dhukkubni jechuun namni ciisee of singibsuu jalqabee jedhanii dhukkubni ciisanii of singibsuu jira. maali ciisanii maali? Labira jira sanyi sun labira jira nattu fannisaasa. Sadarkaa faate ciisanii of fannisuun eegaleeraa jedhan. Qaayitiinillee qaata oomyaatti kun yeroo illee irraa deeme waan biraati ajandaan sillee akkasitti guyyaan sillee akkasitti fayyadamu. Ajanda dhiifama amma akka feete guyyaan isii kunillee waanuma isii fayyadu waan ta'eef jaarsi isitti waan nufi ibsataa jira amma garuu gara bultii teernaatiin nu deebi'a jireenya keenya nu deebi'a hawaasni kun jireenya nuun ta'u isii jireenya deeffadhe achi boodatti deema waan hundaayyuu. Akkasii qashti. Suuraa ofii kaayanii yaadni dhagiyyaa beekate. Maal bineelti laata? Dhugumatti abdii ani iyyuu sin dubbisa ama dhukkuba asmii fa'aa kan qabatte Ni jira. Yoo akkana si godhan qafeete yaani. Walitti deemuu amma kun hojii fixatee jira amma walitti deemna kun amma deemuu inshallah deemuu isa gara miidiyaa deebi'a nama. Akkasii. Goota ta'ee bar goota. Saayinasiin jira kasa. Saayinasi faasiliin tokkuma bareedu. Itti bilbilaa jiru waxxaraa jiru abdii. Qilleessa dhorkaa jiru. Akka kaasii deebisuu hojjetu. Aboo uummanni maali guyyaa? Abdii kanaas akka rabbi fedhee seenna olumaan taane bakka deeme hojii kee oofadhu yoo si dandame keessan na dubbisi. Maa waliin taane wal jaalattanii kanaas wal erga walii taatan maal waliin taane jechuudha kanaas isin miidhaa walii dadda. Ani deeme jedheeni midhaan kalaas. Sila ustaaza sila jiru kanallee osoo waliin walitti isin hidhinii fi osoo waliin kakachiisin asii deemu simnaadhaan. Anni kaanuu hidhii anni kaa
tokkoffaa mataa isaatii akkanaa hin barbaada. Itti dallaa dubbadhu akka Akka feete. Qastiyyee takkitiin dubbadha bilis taranaa fi naqaatuma haasoftanii isin hundi keessan obboleeyyan akira. So qashtiiti obboleettiiti yoo gara bisi gammachiisee tokko yoo tare tokko dhufa waan ta'eef gara bisi gammachiise obboleettiiti yaa amala keessan kabajjuu isin sirreeffadhu. Akka boruulee deebitee mara kana turutti hin boonne siin jedhashi. Na jabaadhu. Rabbi si haa jajjabeessu. Akka si haa dhufu. Akka feete. Oromtitti koo galatoomi bareedduu kooni taa'e. Laal namichi kun maal siidaa yaada faati. Ani kun beekamaan kun abaabadha. Wallahi. Wallah ani kun beeka sirrimatti beekama. Anatu wal tabbasiisa. Anatu wal tabbasiisa. Shakkii oofaa bar shakkii oofaa akka feete namni tokkichi nu nama beeku. Ani bar ulataan haadha bafaaleeti oole waan salphaatti fakkaate. Waliin jiibne kun akkasi wal bira taa'aa jira gogama wal bira taa'aarra waliin jiibne gamma. Haadha baatee sallee inni as jira akka jirta qilleensarra wal jiiftu moo akkamitti wal jiiftu? Nama qilleensarra wal jiisu taasisaa dhaqee wal jiisa maal faayidaan jira jetteedha. Maal goota fuula shaffanatta moo qilleensarra kan jiiftu? Inni nuunan gaafatu yoo mana gaafatellee waan isaa addaa wayii qabaa. Garuu akka ittiin baasanii jarri keenya kun akka wanti Mama tuh apa masalah karena gua dia sama dia namanya gua gebas unjir gua kemana? Ada fate to como de la sierra sagra beta, lo que ragazzi. Ada fate. Ada fate. Tokko de la Ati fate mira che zirti bersanyam. Ero kanatti mira che zirti ati fate. ini sempurna. Amin. Rabbi darajat nasi kene sabuna. Isa lima rabbi darajat anak